Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota tiktookii koo akkam jirtu nagaa koodha. Har'as rakkisuun kun of viidiyoo kana koppii liinkii godhaati namoota baay'ee bira akka ga'u godha. Siin yoo si fayyadu baate nama kan biraan fayyada waan ta'eef jechuudha. Hiriyaa sadii ta'anii mana ijaazaa kireeffatanii wayin immoo mana boqonnaa kireeffatanii Dubaay mana tokkotti galuu jechuudha. Mana tokkotti too galanii hojiin sadan isaaniif gaafa dhufu 5,500 mindaa Dubaayin gaafa dhufuu fi ijoolleen lama achi keessaa 5,500 hin gallu 5,500 hin galuu irra taa'uun wayyaadhanii didanii jechuudha hojii sana. Isaan keessaa tokko hojii sana unkaan kumaanuu nan gala 5,500 miti jettee xaxattee hojii ishee galtee haa ta'u iyyuu malee mana kana isaa wajjin waan kaffaltuuf kiraayii jechuudha. Gaafa ji'a boqonnaaf dhuftee isaan bira turti jechuudha. Isaan bira gaafa turtu baay'ee itti naafuu baay'ee isa daangaa darbeedha jechuudha hinaaffaan isaanii. Otuma kanaan jiranii isheen mindaa argattu sanarraallee jechuudha. Ji'aan deebitee boqonnaaf isaan bira deemti gaa. Achi booddee gaafa deemtu asbeezaa manaa yookaan immoo supermarketii deemtee wantoota barbaachisan mi'a mana keessaa birrii isheetiin bittee ijoolleen kun tarii yaada gaarii naa qabaatu laata jettee fuutee fidhatti jechuudha. Kanuma keessaa isaanii daran hammaachaa deemee jechuudha. Wanti isaanii hinaaffaan isaaniitti naafanii cunqursaa ishee cunqursanii bakka waan baay'eedha waan isaan ishee godhanii. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko immoo akka carraatee kutaa shaaworii galuuf nan gaggabaabsee malee akka obboleettiin kun jettutti waan baay'eedha kan isheen miidhamte viidiyoo ittaanuun isinii dhiyeessuu nan danda'a jechuudha kutaa tokko lama jedhee. Sana booddee gaafa isheen kutaa shaaworii galtu akka qullaa ishee kaameraa waraabuu fi kaameraa dhoksanii kutaa shaaworii keessa kaa'u jechuudha. Achi kaameraa sana kaatanii erga kaameraa sana kaatanii booddee isheen yaa'u namni gaafa shaaworii galu wayyaadhaan hin galu. Wayyaa ofirraa baaseetudha kan inni galu waan ta'eef hundi keessan ni beektu. Achi kaameraan akka jirutti ishee waraabee erga isheen dhiqattee baatee booddee dhiqattee gara hojii ishee deemte booddee kaameraa isaanii fudhatanii viidiyoo kana teelegiraamiirraan erguu fi erganii fi booddee akkas jedhuuni mindaa keerraa anaaf 500 ishee kanaaf 500 hin gashitu taanaan viidiyoo kee kana miidiyaarra oshinaadhanii as faraarrooni boossee maraattee lafa jirtu wallaaltee sa'aatii sanatti jechuudha. Achi booddee waan an godhu dhabee birriin kaffalaa fixee miidiyaatti har'a na baasu bor na baasu ta'e miidiyaatti bahee jennaan qullaan koo kun wayin viidiyoon kun miidiyaatti bahee jennaan ofan ajjeessa bakka hin jirutti dhuguma namni hiriyyoota isheetu waraabe wayin immoo abbaan manaa koo itti gaasheen biyya abbaa manaa qabdi intalli suni abbaan manaa koo dhuguma hiriyyoota shamaraatu si waraabe otoo hin taane dhiiratu si waraabe naan jedha waan ta'eef asiin galu asumatti nu fajjeessatti mucaan kun sagalee ishee teelegiraamiirraa isinitti dhageessisuu nan danda'a isinii dhageessisuu nan danda'a jechuudha viidiyoo taanuuni. Achi booddee intalli kun amma mallattoo gaaffii jaladhaa jechuudha kan isheen jirtu sadan isaanii viidiyoo kana ilaalu kan isin garramu immoo achi ani intala kanaa waan hin jedhin isinitti himaa. Unkaan viidiyoo unkaan birrii 500 akkaawuntii isaanii irra gashuufi miti isuma asbeesaa bittus har'aa kaasii dhaabii sii danda'ama taanaan akka isaan lubbuu kee hin baasnetti mana sana hin kireeffatiin darbii nama biraarraa kireeffadhu kana booddee mana sana isaanii wajjin hin jiraatini garuu isaan viidiyoo koo baasu jettee sodaattee immoo saantii 5 ittiin kenniini poosti godhaa jedhiini ani immoo siin gargaaraati waan jiru poolisii qabsiifta gaafa poolisii qabsiiste immoo waaqayyoof haa galatu seerri amma bahee jiru. Namni tokko qullaa yookaan wayyaa malee viidiyoo waraabessi as faraarraa taanaan seerri bahee jiru jechuudha. Bakka keessa jiru yookaan bakka itti akka kana hojjete keessatti adabbiisaa fixeetu booddeedha kan inni biyya sanarraa kaanselii ta'e gara biyyaa galu jechuudha. Malee akkuma qabameen xab godhanii biyya buusu miti jechuudha. Kana isinitti hin fakkaatin innaa ijoollee kana lamaan akka isaan qabaman jechuudha. Intala kana dhiifama gaafatanii viidiyoo kana balleessan taanaan akka isaan qabamanii seeratti dhiyaatanii fi bilbila isaanii ijoolleef kenneen jira jechuudha. Dubaay viidiyoo ta'an immoo hin argitu akka maalirra akka isaan gaan ijoolleen kun yoo intala kana dhiifama gaafatan weel xuruudha. Hin gaafatan taanaan garuu ijoolleen kun lamaan ofii isaanii iyyuu yakkamtootadha seeraan aladha waan ta'eef kan isaan hojjechaa jiranii ammas yakka dabalataatiin biyya galummoo otoo hin taane kan isin garramu Dubaay keessattidha jechuudha kan isaan hidhaman. Because viidiyoo qullaadhaan nama akka isaanii doorsan waan ta'eef kana warri godhe immoo kana namni godhe immoo akkam akka inni ta'u seera jiru hundi keessan hin beektu jechuudha. Ijoollee mana kee tokko keessatti ijaazaa teechanii nama 3 daladdan yookiin nama 4 daladdan wanta kanarraa sirriitti of eeguu qabdan of beekuus qabdanis of eeguus qabdan.
Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessaa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isinillee akka nagaa naa taata rabdii guutuun qaba isiniin jecha. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhageessan obboleettiin keenya tokko maal jetti ijoollee nama sadiin Dubaay keessa taa'u birrii 1500 dalagaa hin seenu jedhaniiti takka biraa gooddanyittiin takka immoo biraa seentee jirti. Kuuwwan immoo seenuu didanii tuffatanii jedhan. Micayyoon tun dalagattee gaafa immoo kan ishee waddanyoo isin dalagattu san irratti micayyoo isaarraa qarshii yookiin mana ijaazaa ta'anii xaffashanii jennaaniin gaafa ishiin immoo ijaazaa buutee waan adda addaa isaanii bibbittee dhuftu akkaataa kanaa irraa fudhannaa kootu birrii jedhanii dhaatanii micayyoo tana ishee shaaworii isheen uftaanaan viidiyoo achitti qarrasanii viidiyoo ishee waraabanii yeroo isheen shaaworii galtu jechuudha. Birriin kenni yookiin viidiyoo kee kana gallakkisnaa jedhan gaafa ishiin immoo bakka dalagaa itti deebitu jechuudha. Dhaggeeffadhaa dhugaa waaqaa jechuudha. Ilmi namaa kuni osuma sirraa nyaatu oduma sirraa oolu garagalee si nyaata jechuudha. Dhaggeeffadhu micayyoo kana osoo irraa nyaachaa jiran osoo ishee wajjin nyaatanii dhuganuu har'a garagalanii immoo ishii nyaatan viidiyoo ishii waraabanii jechuudha. La birrii isaan ishiin deemtee hojjette san irraa fudhachuudhaaf 500 kenni yookiin fi viidiyoo kee miidiyaa irratti gallakkifnaa jedhanii doorsisaa jiru jechuudha. Ana waan baay'ee nama gaddisiisu ilmi namaa waan hamaa walirratti yaada shamara ta'ee dhiira ta'ee waanuma hamaa walirratti yaada wala guyyaaf guutuu jechuudha. Addunyaa tana gama akka jiraannu hin beeknu garuu jechuudha. Innaa maal jechuu barbaadatanii namoonni ijoolleen akkatti baa'attanii mana keessa teechanii keessattuu mana ijaazaa teechanii waan ta'an warra dabaltanii dhugaa waaqaa of eeggannoo cimaa godhaa. Nam ilma namaa ijaaradhu malee dhamaniisan hin amanina bakka shamarrumtu wajjin namni gooddanyaa dhatiyyee jetteetu iyyuu yeroo hundumaayyuu ittiin madaqin sababiin isaas ishumatu garagaleessi nyaata gooddanyaatu masaanitu garagaleessi nyaata waan ta'eef ilmi namaa amanteen qabu waan ta'eef gaararraa sitti taati waan taateef ishumti garagaltee jechuudha. Kanaaf bakka iccitii keessis nama hundatti baastee himatin jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun kaalaa maal akka isheen godhaa jirtu agartanii dhugaa hedduuta kana gaddisiise jechuudha. Baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Maaliif edaa ilmi namaa gana garaa jabaata mee dhiirumti illee dhiira jenneeti shamarri yoo viidiyoo nama waraabdee qaama shiqullaa waraabanii yoo gaafa gallakkisan isaanitti maaltu dhaga'ama. Ani shamaraa sun akkas maaltu itti dhaga'ama. Ilma namaa hagam jiraanna garuu addunyaarraa gamuu iyyuu hin jiraannu bara. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboleewwan koo wayii isiniin jechuu barbaada. Warroonni waan akkanaa ijoolleen akkanatti dalagaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo isin haa eegu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Garuu kaa mucayyoon akka itti ammaa nan gorsaa malee akka isheen birriin kennineef jetti dhugaa rabbi. Na akkas isiniin jedha warroonni chaanala kiyya afaaraa taata subscribe gochuun maamila keenya ta'a galatooma ulfaadha yaada fi qeeqa qabdan koomentii itti barreessaa. Bye.